mucaa sagalee naan jedha. Nan amma yeroon dhufu asii booleetti asii taaksii qabadhee yeroon dhufu naannoo Filaamingoo kanatti nama wayii dhaabee seensisee yeroo seenu akka tasaan immoo qarqararraan taa'e taaksii keessa. Namichi tokko dhufee takkattiidha na laalee narra dhaaba maa inni namichi maa na laalee ol jedhee laallan acee xiqqoo naan jedhe Oromiiffa dubbachuu isaa argee hin gaane annatti tolee tan Finfinnee kana keessatti namni yeroo Oromiiffa dubbatu yoo utuma hin beekinu dubbisi godhe akka mootoo jetteen sitti tola beekta argee nagaadhaa akkam baay'een viidiyoo kee hordofaa naan jedha ani Finfinnee keessatti namni akkana naan jedha yaadeen beeku ambotti egaa namni si beeka si laalaa namni isa akkasii mucaa akkanaati mucaa sagaleen isaa caaluuf akkasiin jedha garuu Finfinneetti ani hin taa'e yaadne har'a akka tasaa yeroo dhufuyyuu Finfinneetti namni akkas naan jedhe. Kun ilaalchi uummatni Hacaaluudhaaf qabu kan ibsudha. Umurii kanatti illee Hacee xiqqoo jedhamtee waamtetta kun. Siif maqaa guddaadha. Maqaa baay'ee bareedaadha. Yoomuu akka itti irraanfanne dudduubattis akka itti hin deebine keessumaa Hacaaluun wanta inni raawwachuu barbaade keessatti illee akka adaraatti fuute tun ittiin biigee waan akkati jettee adara sirra gaa'u si godha. Mooraaliin namni yeroo wanta hojjette sanaan si jajjabeessu gara fuulduraatti waa hojjechuudhaaf mooraalii qabaata beekta. Waan tokko gadhiiste amma viidiyoo wayyaa taphatoo gadhiiste amma komantii jalatti namni dhufee yaadota negatiivii baay'ee toosii kenne yookaan viidichaan balleessita arteetu ani garuu yoo xiqqaate komantii gara 500 keessa negatiivii kan ta'an namoota kun qubaan lakkaaman namoota 10 hin guunne waan ta'eef uummanni amma kanaa baay'ee yaada poozitiivii yeroo sii kennu sitti tolee boroo hojjechuufis mooraalii isaa qabaata jechuudha. Hacaaluun egaa akkuma beekamu afaan lamaaniin haasa'a. Haa ta'u akkamii gaafa afaan Oromoodhaan kan inni haasa'u duubaadhaan isaan fakkaatamu? Lakki viidiyoo hojjedheen ture afaan Amaariffaatiin hamboota Amaariffiinuma dubbatama sirrumatti akkuma Finfinnee kanatti Oromiffiin dubbatama. Gaanis afaan lachuu seerumaan dubbadha normaaliidhuma. Kan inni afaan Amaariffaatiin hojjete keessaa kan vaayiraalii naaba yeroo jalqabaa tokko na yaadadha. Kan inni Adwaa irratti hojjetedha. Isaan sinii jedha. አድዋና ኦሮሞ ምን እንደሆነ የጣሊያን ጋዜጠኞችን መጠየቅ ነው የኛ ሀገሮቹን ተዋቸው። እኔ ፕራውድ ነው መሆኑ በቀድሞ አያቶቼ ምክንያቱም ጀግንነትን አውርሰውናል። እኛ ደግሞ ከነሱ የወረስነውን ጀግንነት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እናወርሳለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኦቨርላፕ የሚሆነው መሬት ብቻ አይደለም ጀግንነትም ኦቨርላፕ ይሆናል። አሁን አብዛኛውን ጊዜ አሁን ያለው ትውልድ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ የሚዲያ ቦታ አታገኘውም። አብዛኛውን ጊዜ ኦሮሞ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ የሚዲያ ቦታ አታገኘውም። አሁን ያለው ትውልድ ግን የጀግንነቱን ቦታ የሚዲያውን ቦታ መገኘት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ለቀማተኞች እድል መሰጠት የለበትም። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በኔ ትውልድ ላለ ከኔ በላይ ያሉትን ወፍ ገራራት ሙከሙረን ይላል ኦሮሞ። በኔ ትውልድ ላለ እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንም አሳልፎ መስጠት የለበትም። ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት። አድዋ ማለት ለኔ ባልቻ አባ ነፍሶ ነው። አድዋ ማለት ለኔ ገበየው ጉርሙ ነው። ጣሊያን ማለት የጣሊያን ቀባሪ ገረሱ ዱኪ ነው። የጣሊያን ቀባሪ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ነው። ሪቂቻ ረጋዋማ ሪቂቻ አድዋ ጉዳይ ኢሳ ፊንፊኔ ጅሩ ነምኒ ሆሴና ደብሴስ ለፍቲ ሴና እንጂጂሩ ይላል። ሰው ታሪክን ቢያዛባም ታሪክ የተሰራበት ቦታ ግን አይዛባም ይላል። ኤኞ ከሰራጨ አድዋ ደቄ ኤኞ ከባንዳ ተይ ዲጋ ዲራ ገነቀ ሀራም ፈልሜ ሲሬሳ ሴና ከራራ መቀ ይላል። ይሄ ከምሸለለው ግጥም ውስጥ አንዱ ነው። ባየ ጃይባው ደጓ ባየ ያ የሮ ያልቀባ ተኮ ከነኖ ጅዴ አፋን አማሪፋቲን አድዋ ባየና በዩ እንደውም የሮ ለማፋ አማሪፍ ማን ነው ጅዴ ትረዩ ከኔ እንትን ሄዱ ተኮ ባየ ጃለዳ ከኔ ደሳ ከኔ ምናልባትም እኮ እሱ የሚለው ኦሮሚያ ነው። ኦሮሞና ኦሮሚያ እኮ ከኢትዮጵያ ውጭ አይደለም። ምናልባት እኔ ኦሮሞ ሆኜ ወይ ስለ ሱዳን ወይ ስለ ኬንያ በዘፈን ነው የሚያስወቅሰኝ። ለምሳሌ ሻምበል በላይነህ ብሎ የሚዘፍነው ዘፈን አለ። ወልቃይት ጠገዴ፣ ሰሜን አርማጭሆ፣ ዳንሻና ሁመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ፣ ሰውም ኢትዮጵያ ነው መሬቱም ኢትዮጵያ ማለት ነበረበት እንደማለት ነው። ገብቶሻል? ዘር ማለት አዎ ዘር አለኝ እንጉዳይ አይደለም እኮ ይላል በቀልኩ። የሰው ልጅ እንዳለ ዘር አለው። ዘረኛ ነህ ካልሽኝ ግን ዘረኛ አይደለም። ምክንያቱም እኔን ያሳደገኝ ኦሮሞ ማህበረሰብ ነው እና የሚወጣው ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘረኝነት ይኮነናል። በገዳ ሲስተም ዘረኝነት ይኮነናል። ገዳ ማለት ገደብ የሌለው ዲሞክራሲ ነው። ከንጀዱ ሰዳኖ ጀደየሮ ለማፋቱ namni akka malee itti tolee sagalee kana shaakaltamoo kennaa dhumaan argattee sagalee kana shaakaltii waan gootu jira.
beeku jechuun ani nan dhaggeeffadha antiniisa interviyoota isaarra miti durattuu nan dhaggeeffadha yeroo inni lubbuudhaan jiru jenotoo wareegaman durayyuu interviyuu isaanii erganni wareegame kan hin dhaggeeffadhe baay'ee xiqqoodha warrumaas babba'an malee isaan kaan duratti kaaseen dhaggeeffadha. Egaa isumatu narratti dhiibbaa uumees ta'uu mala egaa kanumarraa kan ka'e interviyuu isaa hojjedha garuu nan hojjedha jedhee yaadeen beeku waan kana. Guyyaa tokko abjuu baddeettanii sagaleen koo sagalee Hacaaluu fakkaata jedhee yaadeen beeku. Egaa wanti kee sitti mul'atu jechuun ani sagaleen koo kana Hacaaluu fakkaata jedhee yaadee sin beeku. TikTokii kanarratti yeroo hojjedhu bifa afgaaffii kana kun akka of ilaallee kana wantoota nama bohaarsanii waan akka qoosaa ta'an kana wantoota barumsa qaban darbee hojjedha namoota daandii irratti fa'aa qabee gaafadha akka kontantitti san hojjedhayyuu utuman isa hojjechaa jiru namni koomantii irratti sagaleen kee kana Hacaaluu fakkaata jedhaan egaa dhimma mataa kiyyaanaa isaa iddoo sanatti sagaleen kee kana Hacaaluu fakkaata waan akkasii ani calliseetu mallaalee laayif godhee darbuu jalqabeen yeroon viidiyoo irra deddeebi'ee hojjedhu ani kanin gadhiisu wanta biraa namni koomantii irratti kan naan jedhu waa'ee sagalee kootii haasa amma kana moo waan akkasii jedheetaniin itti yaadee maaliif anin hojjedhu akkas taanaan jedhee guyyaa sin jedhe sana hojjedhe jechuudha. Naa kanumarraa ka'een wantani Hacaaluu kana interviyuu Hacaaluu kana hojjechuu jalqabe yeroon interviyuu Hacaaluu kana hojjedhus yaadota garaagaraa hedduun argadhe. Ani sana akka gaariittan ilaala. Yaada pozitiivii ta'an hedduus darbee immoo yaadonni negatiivii ta'anis ni jijjiiru. Egaa sana iyyuu dubbisee yaada sadii viidiyoo jedheen ture kanarratti ammas xiqqoo ishee haasa'uun barbaada yeroon koomantii sadii siin jedhe san koomantoota bifa sadiin na qaqqabe. Isaan keessaa inni tokko dhiisii Hacaaluufaa ta'uu hin dandeessu jedha namni tokko koomantii akkasiis argaan ture. Hacaaluufaa ta'uu hin dandeessu ati sagaleen akkasii waan akkasii siin jedhe yaadota akka negatiivii ta'anii si gorsan namoota akkasiitiif maal jechuun barbaada namni Hacaaluu ta'uu hin jiru. Sagalee nama fedhatoo ta'e itti dhiyaata gara Hacaaluutti yeroo jechoota isaa hojjettu moori immoo bahee waan Hacaaluun laphee uummataa keessa jiruuf immoo yeroo dhageessu sitti tolee takka Hacaaluutti dhaggeeffata malee namni sagaleen Hacaaluu fakkaatu jiras jedhee yaadu itti dhiyaata garuu. Kanaaf Hacaaluu ta'uu hin dandeessu nama siin jedhuufi akkamittan ta'uu danda'a. Na wallaalee amma namni tokko TikTokii fi yookaan Feesbuukii kanarratti yaaduma gabaabduu xiqqoo wayii sii barreessee koomantii irratti akka piroofeesara wayiittoof yaaduu barbaada namni tokko jechuun Hacaaluufaa ta'uu hin dandeessu tokko Haceeni uummata Oromoo miliyoona 60 keessa jira. Laphee uummata Oromoo miliyoona 60 keessa jira dhiisiin amma kana faana wallaalee Hacaaluun akka miliyoona 60 Oromoo keessa laphee Oromoo keessa jiru waan beeknu fa'aa deebisee sitti hima namni Hacaaluu ta'uu hin jiru carraa kanaani Hacee lammaffaa sadaffaa afuraffaa wanti jedhamu hin jiru Haceen keenya tokkichuma garuu nuti dhaloota isaati. Speeshaalii dhaloonni amma ol guddachaa jiru kun dhaloota Hacaaluu Hundeessaati nuti jedhee namana malee akka Haceen ta'a yookaan Haceen ta'a jedhee miti namni Hacee ta'uu hin jiru. Hacaaluu miti Hacaaluu Hundeessaa dhiiran mana ga'u miti nama kamiyyuu dhaansi ta'uu hin danda'u ati ta'uu hin dandeessu waan ta'eef namni nama ta'uu hin jiru. Meebii daandii isaarra yeroo deemtu namni sun dhiibbaa sirratti uumuu danda'a malee. Kanumaan wal qabeetu isinitti fakkaata viidiyoolee hojjetteettaa fi yaadachaa quba kan nutti qabu malee quba kan nu qabu hin arganne quba kan nu qabu malee quba kan nutti qabu barbaannu jettee turte. Maalirraa ka'uudhaan amma kan akkas kan si jechisiise? Hacee dhumatu interviyuu isaa tokkotu jira kan akkas jedhu wayiitti natti fakkaata. Jechicha faana wal qabsiisan immoo akka jechuutti jedhee. Waan baay'ee dhagahame fakkaata. Yaa jechuun namni koomantii numsii barreessa argiteetuma callista koomantii yoo negatiivis ta'e gaariidhuma yoo pozitiivis ta'e immoo galatoomaa jetteetuma dhiista keessum keetti namni tokko immoo liipsiingiidha siin jedha akka liipsiingiin taane har'a akka liipsiingiin taane irra carraa kanaanis viidiyoo yeroon irra deddeebi'ee hojjedhus namni hedduun isaa baraa ture inni kaan naamanuu dadhabee dhuguma sagalee kee ta'e waan biraa hintanii faanaan jedha namni. Dhaloota Hacaaluu Hundeessaa ta'een daandii Hacaaluu Hundeessaa irra deemaa jira malee Haceen ta'aaf miti namni tokkichuma ilmi namaa namni nama ta'uu hin jiru. Naati isaas inni isaa jechuudha. Hin danda'amu malee utum nan taas jedhee hin danda'u.